Narrafee firrafne irrafne jechuufis ciisa qorran jira makuma fanciisa malarrafaa miti gaaffii deebii dhabde na keessa marmarti kaminta wananta usid abe Shama harkafuune kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo marti keessan warreen biyya alaati fi akkasumatti illee biyya keessa jirtan kan addunyaa marra jirtan Ega qarree fi qeerroon keenya manguddoo fi hawwan keenya akkasumatti illee dargaggootaa fi shamarran keenya baga jiraatan baga jiraanne arraan tana guyyaan arraa kun guyyaa hedduu Oromoon itti gaddide hedduu Oromoon mataa itti gabbuufatte akkasumatti illee artistiin keenya kabajamaa fi jaalatamaan artistii Hacaaluu Hundeessaa kan onnee keenya keessa jiru akkuma inni jeetti an ummata kiyyaaf qaali namni tokkollee na bitachuu hin danda'u yookiin kaan ammoo qarshiin gurguramuu hin danda'u je'ee eega guyyoo waaree haasofsise torbaan isaa irratti wareegame guyyaan sun guyyaa kana saniifuu akkasumatti yuutuubarrii Yaman keessa jiran keessattuu biyya Yaman magaalaa sanaa wareegama artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa sababeeffachuudhaaf waggaa isaa tokkoffaa kabajuudhaaf arraan tana mana kiyyatti argaman saniifuu hordoftootaa fi kabajamtoota akkasumatti illee chaanaala keenya chaanaala yuutuubara hunda baga jiraatan baga jiraanne egaa gaddi kun gadda keenya kan hunda keenyaati saniifuu akka qophii kana nufaana turtan kabajaan isin gaafanna saniifuu yuutuubarri biyya Yaman keessattuu magaalaa guddittii Yaman keessatti sanaa keessatti argaman gadda kana akkamitti ibsatanii wajjuma daawwanna nufaana turaan afeerraa keenya horaa bulaa deebanaa artistii Hacaaluu Hundeessaa nuuf qaaliidha acee ati yoomiyyuu nuuf qaaliidha biyyeen sitti asalbattu qabri kee daadii naa guutuu sin jenna akkasumatti illee maatii kee nuti bira jirra ilmaa Oromoo nuti siif qaalii atis nuuf qaalii nufaana turaan afeerraa keenya Artist Hacaaluun anaaf qaaliidha. Guyyaan har'aa guyyaa yaadannoo isaa ganna tokkoffaa kan guute. Egaa ummanni Oromoo agartuu isaa guyyaa itti dhabe, guyyaa hayyuu itti dhabe, guyyaa raagaa yookaan waan jedhee ibsuun qabu ani biyya isaa daadhii naa guutu. Bara baraan kan yaadannu ta'a jechuudha. Maaliif yoo jenne hayyuu itti dhabne, beekaa itti dhabne, lafa itti nu cabe, qaroo ijaatti nu jaame jechuudha. Kana sila ta'eef qeerroo Oromootiif kan dhaamu, ummata Oromoo bal'aaf kan dhaamu, kaayoo isaa nutis kan inni imaanaa nutti kennee nu biraa dabre imaanaa kan kee galmaan sii geenna yoo Rabbi jedhe hedduu waan haasa'uun qabu ulfaadhaa horaa bulaa galatoomaa deebanaa isiniin jedhe. Hacaaluun Hundeessaa naaf qaaliidha. Goota jechuun nabichaaf osoo hin taane Oromoo hundaafuu nama qaaliidha jechuudha. Goota dhabuu hin taane qacalee amma biyyaaf ta'u dhabuu keenyaaf hedduu gaddinee jirra.
waan hedduun dhagahamerraa jechuudha. Amata isaa waggaa tokkoffaa isaa osoo waan takka godhin osoo waan takka mul'isin amata isaa kabajuudhaaf asitti argamnee jirra. Haa ta'u garuu haaceekoo biyyee rabbi sirraa salphisuun sinjaa asumaanuu gaa gadda kiyya ibsadheetin jira haafees. Galatoomii artistii Haacaaluu Hundeessaa naaf qaaliidha. Akkuma san nutis isaaf qaaliidha biyyoon itti salphatu jenna. Akkuma agartan kana kabajamtootaa fi hordoftoota ilmaan Oromoo kan addunyaa guutuu irratti argamtan jechuudha. Sagalee gooticha keenyaa kan waggaa kan nurraa wareegame jechuudha. Amma isa isaan kabajuudhaaf mana waa'inni Oroo yookaan Yaasinitti argamne jechuudha. Isin hunduu warroonni artistii Haacaaluu Hundeessaa isaaf quuqama qabdan jechuudha. Isa yaadachuun dirqama nurra taa'ee jechuudha. Dirqama Oromummaa fi dirqama artistii keenya beekamaa kana bahuun dirqama keenya waan ta'eef bakka jirtanitti isin hunduu dirqama kana akka baatan kabajaadhaan isin gaafanne jechuudha. Kanaafuu waan nu daawwattaniif baay'ee galatoomaa isin jenna. Jabaadhaan nu jajjabeessaa isin jenna. Haacaaluu Hundeessaa anaaf nama hedduu nama qaaliidha. Akka mataa kiyyaatti akka nama dhuunfatitti ani Haacaaluu Hundeessaa gaaddisa kiyyaa gaaddisa saba koo saba bal'aa kanaati yaada gaaddisa ofirraa dhabu jechuun akka waan aduu saba kootitti itti baaltitti jechuudha. Kanatti mul'atu anaaf Haacaaluu Hundeessaa gaaddisa kiyyaa gaaddisa saba kootitti akkas jedhee naman. Artistii Haacaaluu Hundeessaa naaf qaalii Oromooti. Qaaliillee qaalii kan achaanu sanii. Akkasuma ta'e arraan tana agartee waan ana qofa osoo hin ta'in agartee ilmaan Oromoodha yuutuubaroonni Yemen guutuun isaanii arra agartee bakka takkatti agartee walitti qabamne qalbii keessatti yaadachuurra jirra. San osoo hin ta'in agartee hunda mush guyyaa arraa qofa osoo hin ta'in Haacaaluu Hundeessaa qalbii ilmaan Oromoo hunda keessa jira. Garuu arraan tan ammoo amata tokkoffaa gartee inni itti addunyaa kanarraa boqote san sababeessitee as gartee hundi keenya walitti gartee wali qabamne. Artistii Haacaaluu Hundeessaa anaaf fakkeenya Oromoo hundaati. Fakkeenya kiyya. Fakkeenya Oromoo amma addunyaarra jirtu miliyoona 50 qofa osoo hin taane fakkeenya Oromoo ganaa dhalachuu teessuuf daa'imman keenya kan ganaa dhalachuu taanis fakkeenya isarraa fudhatanii maaliif inni onnee Oromoo hundaa keessa jira onnee teenya keessa jira onnee tiyya dabreeta abbaa Haanus dabreeta Haanus keessa jira ta ganaa dhalachuu taa'u keessa jira. Haacaaluu Hundeessaa anaaf fakkeenya dhaloota Oromoo hamma dura dhalatee fi haganaa dhalachuu taa'u Oromoon maali nuti Oromoon maaliif jiraanna Oromoon akkamii Oromoof qabsooyti Oromoof jecha maaliif wareegamanii Oromoof akka wareegamtu fakkeenya ilmaan keenyaaf nutiifis nu ta'a. Haacaaluu Hundeessaa onnee Oromoo miliyoona 50 na fakkaata. Haacaaluun anaaf wallahi anaaf Haacaaluun wanni jecha isaaf ittiin ibsu hin qabu anaaf maal akka ta'e dhugaas hin jedha jecha Haacaaluu Hundeessaa anaaf ebaluu jedhee ittiin hin qabu walii galattu kanuma xumura Haacaaluu Hundeessaa tokkichi isa qixxaa'u hin jiru ammas tokkichi akka isaa ka dhufu hin jiru anaaf jecha isa ittiin ibsu hin qabu Haacaaluu Hundeessaa kanarra hubachuu hin dandeetta anaaf maal akka ta'e. Haacaaluu Hundeessaa anaaf lubbuu qaalii hedduu na bira nama qaaliidha. Musha na bira bichaa osoo hin taane Oromoo hunda bira qaaliidha inni. Haacaaluu akkana jechaan isaan ibsu hin qabu. Haacaaluun jecha akkana jedhanii tokko tokkoon ibsitee fixuu dandeessuu miti. Haacaaluu jechuun mush nuti Oromoon guutuun gaddoo osoo hin taane Oromoon takka takkaan lama lamaan Haacaaluu nanaaf qaalii Haacaaluu namaaf akkana jennee ibsuu akkanaati inni akkana jennee ibsuu hin dandeenyu jechaan nurraa xiqqaataa jechuudha jechaan isaaf akkana jee ibsuu hin danda'u sinis hin qabuusi lubbuu qaalii waan ta'eef jechuu ija tiyya qaroo tiyya jechuus ni hin danda'u. Haacaaluu Hundeessaa naaf Oromoodha. Gizeen gaa naaf Oromoodha jiru gartee namni kaan Oromoo miti jechuunis ni mala. Oromoo gizee jaan abbaa keenya abbaa Booranaa fi Bareentooti. Haa ta'u garuu Haacaaluu Hundeessaa kattiin madaalamu
abbaa Oromoo kanaati abbaa Booranaa fi Bareentoo jechuudha. Maaliif goota keenya qabsoo teenya gartee to Oromoo eebbisa addunyaatii fi Usmaayyoo Muusaa akkasumatti gartee gootonni biraatis irratti wareegaman harkaa fuudhuudhaan gartee waan Oromoon gartee yaada Oromoo ka qabdu san galmaan go'uudhaaf odoo cohuti karatti nurraa hambisanii kanaafuu ana Haacaaluu Hundeessaa Oromoo jeetiin ibsa goota Oromooti leenca Oromooti. Egaa artistii Haacaaluu Hundeessaa jechuun anaaf maandisa qabsoo Oromoo akkasumatti illee beekaa Oromoo hayyuu Oromoo gara laafeessa Oromooti jechuudha. Sababni isaa wanni kana joof artistii Haacaaluu Hundeessaa jechuun egaa gara laafeessa wanni joof sababaan qaba gaafa uummanni keenya TPLF buqqaasee Soomaalirraa buqqaan osoo waan takkan qabaanne konsertii dalagee dhufee ummata keenyaaf daqiiqaa yookaan kaan ammoo dhukkee makiinaa guutee nama kenneef soomana keessa kabajaa muslimaaf qabuuf jecha jiboota 10 nama bitee muslimaaf itti haftiraajee kenneef jechuudha. Artistii Haacaaluu Hundeessaa jechuun Oromoodha akka mataa kiyyaatti. Haa ta'u garuu artistiin qabsoo Oromoo kanarra wareegame isa qofa osoo hin taane eebbisa addunyaatu lafarra harkifame Usmaayyoo Muusaatu osoo jaartiin isaa haati mana isaa mana hidhaa deemtu duute ijoollee isaa nama guddisuu dhabeeti ama 8 eegee hidhamee booda waggaa 8 booda eegee mana hidhaa irraa baatii 2 taa'ee wareegame jechuudha. Artistiin Haacaaluu Hundeessaa akkuma beekamu anaaf ija kooti, gurra kooti, abbaa kooti, obboleessa kooti. Kana waan ta'eef artistii Haacaaluu Hundeessaa gadduma isaatti farra iddoo kanatti walitti qabamne garuu hedduu gadda guddaa turatti dhagame akkasumas saba isaa saba Oromooti irrattis gadda guddaa dhagame jechuudha. Kanaafuu nuti har'a wanni iddoo kanatti walitti qabamne haasofuu barbaanneef yuutubaroonni akka yaman jiran hundumtuu gadda Haacaaluu kana sababeeffannee iddoo kanatti walitti qabamne jechuudha. Kanaaf Haacaaluu Hundeessaa nuuf nama qaaliidha. Akkasumas saba isaatiifis qaaliidha. Kana waan ta'eef wanta Haacaaluu Hundeessaa irratti du'e kana nullee jabaannee galmaan akka geenyu saba Oromoo hundaaf isiniif hin dhaamaa jechuudha. Haacaaluu Hundeessaa anaa fi uummata Oromooti. Anaa fi nabsee kooti. Haacaaluu Hundeessaa jechuun abbaa gadaa Oromooti, hayyuu Oromooti. Inni artistii qofa osoo hin taane hayyuu Oromooti. Kitaaba Oromoo tokko jechuudha. Kitaaba Oromoon isarraa waan tokko dubbisee adeemsa isaarraa baratu jechuudha. Nu amma waggaa qofa lakkoofne waggaa kanaanii Haacaaluu waggaa kana du'ee waggaa kana kabajnaa jechuu osoo hin taane waa inni irra wareegame kanallee eessa geenneerra maal godhuu qabna ijoollee isaa sanii maal godhuu qabna uummanni Oromoo kun maal ta'uu qabaa waan jedhu irratti jabaachuu qabna nuti. Artistiin Haacaaluu Hundeessaa akka ilaalutti obboleessa kiyya guddaadha. Kaniin beekumsa irraa argadhe kaniin qabsoo itti ilaalladhu jeetiin abdadha akka nama tokkootti. Deebii walaleessaa kiyya beekaa kiyya abbaa qabsooti. Abbaa qeyroo hunda mataa walitti qabee walaloo isaatii fi yadaloo isaatiin dammeessaa ture. Artistii Haacaaluu Hundeessaa anaaf nama qaaliidha. Nama hedduu jaaladhu akkasuma nama qabsaadha. Guyyaan isaa irraa waggaa isaa kabajna. Guyyaa irraa Oromoon itti gaddite guyyaa nama jabaa akkam itti dhabne artistii Haacaaluu waan jedhee ibsadhu hin qabu. Hedduun isa jaaladha baay'ee dinqisiifadha. Biyyoon isatti haa salphattu jedha. Artistii Haacaaluu Hundeessaa anaaf goota caalu goota tokkoffaa jechuudha. Egaa inni Oromoo hunda keessa onnee isaanii keessa jira jechuudha. Haacaaluu Hundeessaa anaaf goota caalu naaf. Egaa guyyaan har'aa kuni waggaa amataa inni itti wareegame.
hin arganne. Yommuu lafa ga'u waan rafuun se'a. Narrafee firrafnee jechuufis ciisa qorran jira. Makumaa fanciisa maalarrafaa miti. Gaaffii deebii dhabdee na keessa marmarti. Akkamiin ta'a waanan ta'u si dhabee. Rafee bulu yaadus yaada koon dadhabee. Kanatu una arsa maafan arulida. Ani ergamu malee ergachuun dadhabe kanaaf rafuu dida. Eenyutu gadi kanatu una arsa maafan arulida. Ergachuun dadhabe yoo rakkattee rakkina faarsiti. Abjuubii kadhabdeef godhumaa rakkatte. Egaa amma yoomiitti gadadoonni jiraatte. Garaan koo rakkattee rakkina faarsite. Abjuubii kadhabdeef godhumaa rakkatte. Egaa amma yoomiitti gadadoonni jiraatte. Yaada koon dadhabee. Innaa guddaa taane guddaatu xinnaate hankanaafan aadaat guddaa erge guddaatu ergame hankanaafan aadaa. Deebii saafan dhabe kanaaf rafuu dida. Naamuu abaarsa wanta naaf hin galle. Irra aanuu didee maaf jala eelale. Oduma saaf galuu maaliif keessaan galle. Eegen dadhabee ajeekoosi eegen dadhabee. Ajeekoosi eegen dadhabee ajeekoosi eegen dadhabee. Ajeekoosi eegen dadhabee ajeekoosi eegen dadhabee. Sigane frekisa jabaatu sabab kufa wayoka
jabaa jirma hundeessaa harree aduudha aduu boroo urjii gaaleessaa galti hunda caalu wayyokaa kophaa dukkana ibsaa jagniisa jirra jedhu fuullee baay'ee dukkana ibsaa. Ururse awashi Muselesi Ururse awashi Ajeko Jabari Modugati Ajeko Kamso Ajeko Jabari Modugati Ajeko Kamso Bagil modongati ajengo guru kamso Ngobili sumasa sif kapsi sasabni sidang pencalu sif side sataloni adula adu boro urji galesa kalti hunda chalu wayoka obadu kana ibsa ajego ma imodagati ajego kamso ajego ma imodagati ajego kamso Ajeko, Jabagil Modagati, Ajeko, Guru Kamso. Ayo anati ini, wayuda ini ayantumani, wata urujalenja, senanjira. Venus mayo musa Igni ebisa bikin chachalu Igni kalsasi Kumadama bikin chakayolanu Masuk. Fuula irratti wal ibsa. Namu akkana fuula irra qaba. Tokko tokko qabi tokko tokko taa qabu. Akka jiru tira Kamti etinu kamtetti Kamisi tiyana Jechu fijiru miti Ya Kajiru tira Kamu rabi aku? Ayo kan addunyaa hunda irratti argamtan jechuudha. Qophii har'a xumurree qophii adda qabannee dhufne amma gara xumuraa geenye jira jechuudha. Waan nu daawwattaniif baay'ee galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa isin jenna. Tana xumurree saniifuu
amma xumurruus qophiin yookaan kaan ammoo qabsoon keenya ganaa hafa yookaan kaan ammoo huliidha karaa aaceen nuuf tattaraaree irratti kufee galmanni keenya waggaarraa bo'uun safuudha bo'uu osoo hin taane boocisuun nurratti dirqama boochisuu qabna jechuudha uummata. yaadni obboleessa kiyya jee kun bareedaa akkasumatti inshaallah yaada kana jabeessuudhaaf bo'uu hin qabnu boochisuu qabna. Akkasumatti nuti hundaa'u qabsoo isaa bakkaan ga'uudhaaf qophiidha itti jabaanna fuulduratti. Akkasumatti nu hundaa gaddaatu nutti dhagaame waan inni karatti dhiisee biraa wareegame kana yookaan biraa kufe kana dirqama galmaan ga'uu qabnaa bakka isaa buuneeti waan inni nutti kenne imaanaa isaa tana osoo hin gatin imaanaa isaa tana bakkaan ga'uu qabna. Egaa har'a guyyaa har'aan tanaa gartee ganamarraa kaasee hanga ammaatti gartee yuutuubiroonni Yaman bifa gartee tokkummaa taanee hanga ammaatti gartee qalbii teenya keessatti gartee tokko taanee yaadachaa oolle jirra. Sagantaa keenya har'aan tanaa kan isin qopheessine kana fakkaata jechuudha. Rabbii biyyee irraa haasabbisu yennaa galmee isaa yaada isaa bakka waan inni karadhiisee hafesan qeerroo teenya Oromoo teenya Oromoo biyya hunda keessa akka bakkaan geessan akka yaadaa fi muraada isaa guuttan abdiin isinirraa qaba ilmaan Oromoo hundaa biyya jirtan keessa wal cinaa dhaabbadhaa wal gargaara. Kan har'aan tana eebbifame guyyaa har'aan tana akkanii fi galma guddaa gahu abdiidha qabna ilmaan Oromoo kabiyyaalaa jirtan onlaayinii irraa bitachuu kan dandeessan onlaayinii irraa bitachuudhaan gargaartan kabiyya keessa ammoo siidiidha bitattan siidii bitachuudhaan gargaartan akkanii fi karaa albama isaa bitannee maatii isaa gargaaruudhaan takka onlaayinii irraa warra akkaawuntii qabdu bitachuudhaan isa gargaarree galmaan geenyuuf maatii isaa akka gargaaruu akka rikardii cabsinu abdiin Oromoo irraa qaba abdiin ilmaan Oromoo biyya hunda keessa jiran irraa qaba. Har'aan tana gadda Haacaaluu haala kanaan akkanatti ibsannee kabajnee barabaraan akka isa yaadannu abdii guddaa qabna. Barabaraan teenyee isaaf booyuu osoo hin taane barabaraan isa yaadannee booyuu osoo hin taane dhaloota dhufuuf waan gaarii akkamitti dhiiga isaa baasnaa akkamitti Oromoo tana dura ceesisnaa tana yaaduu qabna jechuudha. Haacaaluun hin irraanfatamu yoomiyyuu onnee teenya keessa jira. Haacaaluu bichaa osoo hin taane maatii isaatis Haacaaluu yaadannee booyuu guyyaa lamaaf har'a amata isaa kabajneennee boonyee takki immoo kabajnee bira dabarree irraanfachuu osoo hin taane yoomiyyuu yaadannee jechuudha. Maatii isaatis gargaarree karaa yuutuubaatiinis karaa beejii isaatiinis warreen beejii isa fakkaatu banatanii maatiin isaa akka hin gargaaramneef beejii isa fakkaatu banatanii beejii Haacaaluu takki immoo beejii maatii warra Haacaaluu kuffisuudhaaf yaadan isiniif hin milkoo'ine isiniin jenna. Itti aansuudhaan immoo albama isaa maali mallisaa kaja'uu fi eessa jirraa kaja'uu kana albama guutuu walumaa galattuu albama 14 jechuudha. 14 kana qeenxee 14 jechuudha. Qeenxee 14 kana yuutuuba isaatirrattis ni gallakkifama. Yuutuuba isaa miliyoona takka guyyaa takkatti miliyoona 5 nuti Oromoo miliyoona 60 guyyaa tokkotti miliyoona 60 naquu ni dandeenya kun dadhabina keenya irraa hin jaa saniifuu Oromootiyya jajjabaadhaa. Akkuma ammaa kanatti jajjabaannee jirra daran caallee jajjabaachuu qabna diina qoffisuu qabna diinni taa'ee afaan ol qabee nu qofluu qabnu diina gaddisiisuu qabna jeeti yaala gaddi keenya Haacaaluu har'aan tana kana fakkaata. Maatii isaa jajjabeessaa subscribe like share godhaa waan maatii isaatiin gargaaramuu dandeenyuun cinaa haa dhaabbannuun jaa galatooma. Egaa hunnoo bifa arraa bifa akkanaatiin gartee yuutuubaroonni Oromoo kan magaalaa Yaman keessatti argaman guutuullee ta'uu baatu hanqi irra guddaan walit dhufnee bifa kanaan gaggeessinee jira. Guyyaa gartee wareegama waggaa takkaffaa goota keenya artistii keenya Haacaaluu Hundeessaa bifa kanaan gaggeessinee jirra. Garuu nuti waggatti haa gaggeessinu malee Haacaaluun takka garaa keenya keessa onnee teenya keessa badee hin beeku. Haa ta'uti amma waan itti aanutti deemna. Foundationin maqaa Haacaaluu Hundeessaatiin Hawwii Foundation maqaa intala isaatiin banamee jira. Foundationii kanarraa akkamitti qooda fudhachuu dandeenya? Albama isaa kan amma bahee gurguramaa jiru kana akkamitti gatii guddaatti goonee gartee maatiidhaaf gartee waan gaarii akka ta'u Haacaaluun Oromoo biraa qooda guddaa qaba.
wirtuu lafee duwidaati Haacaaluun Oromoodhaa fi kanaafuu waan kanarratti akkamitti hojjannee gartee walitti qindeessinee Oromoo takka goonee waan kanarraa isaanilleen akkami bu'aa argachuu qabanii waan jiru irratti akka yaannu akka xiyyeeffannuun jaa kanuma yaanne xiyyaa galatooma. Okay. Waa hedduu isaan dubbatanii jiraatanii qophiin keenya kan har'aa kana fakkaataa akka hin irraanfatamne bara hundaa akka hin daganne haaluma kanaan itti fufnu jedha yaadannoo haacee keenya yoomiyyuu hin dagannu onnee keenya keessa jira onnee keenya keessaa hin bayu yoomiyyuu baasuu hin qabnu jechuudha waggaa maraa kabajuu qabna jechuudha yaadachuu qabna of keessaa baasuu hin qabnu akkasumas isaanis hedduu dubbatanii jiranii warroonni albama isaa gabbuustanii akka argitan gadhiisan gadhee isin jedha wallahi namni gadhiisu gadheedha isin arrabsa kanaafuu warroonni immoo bitachuu barbaadan akkamitti akka bitachan akkamitti akka bitatan namni beekuu barbaada yoo jiraatan namoonni hedduu ni beekan bitachuuf kaardii intarneetaa isin barbaachisa akkaawuntii baankii yoo qabaatan akkaawuntii baankiitiin kaardii intarneetaa baastan kaardii intarneetaa yookaan immoo akka sooftiweerii adda addaatiin peepaal fa'aa kan jedhamuun onlaayinii keessaa mallaqa keessaa kan qabdan yoo taate haala saniin amaazon irraa bitachuu ni dandeettan jechuudha warroonni beetanii bitatanii kan beeyin immoo akkamitti akka bitachuu barbaadan amaazon gubbarraa sirba isaa akka itti barbaadde yoo jiraate koomentii jalatti nu barreessati viidiyoo dalagee isiniif mul'isa biteetiniin akka itti bitamu isiniif mul'isa jechuudha kanaafuu bitadhaatii gargaara bakka argitanii facaastan YouTube fa'aa irra gadhiistan Facebook fa'aa irratti salphama gadhiistan yoo gadhiistan illee karaa beesaa YouTube isaa fuudhatii liinkii fa'aa gadhiisaa malee kanan godhina isinin jedha akkasii waan hordoftaniif galatooma haacee kennaaf rabbi biyya itti halaafisu kanaafuu maatii isaatiilleef booyuun qabanii gadduun qabanii nu hunduu maatiin isaa haati isaa abbaa haadhaa isaa akkasittuu haadha manaa isaatiif ijoollee isallee gadduun qaban jedha maaliif haaceen ka isaanii qofaa miti kenna hunda ka Oromoo hundaati nama hunda isa jaalataa Oromoo qofaa miti sabni kunis isa jaalata jechuudha kanaafuu galatooma isin jedhan dhaggeeffatanii waan daawwattanii. Kaniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa qophiin keenya hanga ammaatti kunoo nu daawwattanii warri hanga ammaa daawwate galatoomaa isin jenna. Haa ta'u garuu artistiin Haacaaluu Hundeessaa nuuf qaaliidha. Artistii Haacaaluu Hundeessaa qofa osoo hin taane maatii artistoota warra akka Usmaayyoo Musaa egaa isaanillee ijoolleen isaa biyya alaa baatee jirti. Akkasumatti ijoollee Abdii Qophee jira. Irtuu lafee duudaa artistii Oromoodhaa kan ta'e kan walaloo fi yeedaloo maandisa qabsoo Oromoodhaa ijoollee Abdii Qopheedha. Akkasumatti illee ijoollee Daadii Galaanii jira yookaan immoo maatii Daadii Galaanii jira. Kana hunda dheettanii gaafachuun barbaachisaadha. Artistii Haacaaluu Hundeessaa qofa osoo hin taane ijoolleen artistoonni hedduu rakkachuu jiru hedduudha. Garuu ammaan tana furmaata fidanii jiranii maqaa Micoo artistii Haacaaluu Hundeessaatiin faawundeeshiniin banamee jira. Faawundeeshinii san irratti hirmaatanii faawundeeshiniin sun artistii Haacaaluu Hundeessaa gargaaruu qofa osoo hin taane yookaan immoo maatii isaa qofa gargaaruu osoo hin taane warreen artistoota rakkate san hunda gargaaraa san gizee nullee ni gargaara yoo gaafa rakkannee yookaan immoo dadhabnee dhukkubsannee jiraannee faawundeeshiniin sun saniifuu akka irratti hirmaatan kabajaan isin gaafanna. Kan lammadaa ammaas namni artistiin tokko immoo waan takka gadhiisee fiidanii peejii irratti fi'uun barbaachisaa miti. Egaa waan kana itti dadhabanii ediitiin godhanii waan kana itti dadhabaniiti fidanii saniifuu artistoota keenya jajjabeessinu namni artistoota keenya kuffisaa jiru numa warreen keessattuu peejii qaban peejii kanarraa maallaqa hin argatan saniifuu YouTube irraa buuftanii akka gad hin dhiifne fakkeenyaaf amma Lataa Qananiidha walaloo ajaa'ibaa takka gadhiise garuu YouTube isaarraa fuutanii warreen peejii irra gadhiistan Saidoon jee jira gadhee isin jee anammoo addaggeedhaan isin jaa addaggeen safuun beetu addarra dhaaban malee jaanii saniifuu warreen fiidoo kana daawwatan inshallah nutilleen gruppii nuumna hanga amma gruppii illee ni qabna garuu nama Oromooti peejii isaanii hin cufnu jenneeti malee amma booda namni sirbaa artistoota Oromoodhaa gadhiisu gruppii ni qabna riipoortii guyyaa tokko noolu isinirraa kaafama akkasumatti illee peejiin keessan ni cufama gamanaan isin himna nama Oromoo irratti hin duultu jenneeti malee saniifuu amma booda namni sirbaa haa ta'u waan fedhe peejii irratti fi'u peejiin isaa an keessan jiruun jaa saniifuu addaggeen safuun beetu addarra dhaaban malee Haacaaluu Hundeessaa waa hedduu dubbate saniifuu galatoomaan isin jaa.